Haya kan faya keessan jirtu nagaa koo waaqa fagaletu arra barumsa tokko siniif qabadee dhufe barumsa siniif qabadee dhufe jechuudha Facebookiin akka nu hordofaa jiru ni beektu yoo hin beeknete akkamitti akka ofirraa cufuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha maal nu hordoftanii yoo nagaafattan jechuudha wanta nuti qafoo keenya irratti itti fayyadamnu iccitii adda addaa haa ta'u applicationii nuti qafoo irratti itti fayyadamnu hunda isaadha karaa nuti hin beekne nu jala hordofaa jira jechuudha karaa kanaan karaa salphaa ta'een garuu ofirraa cufuu dandeessan jechuudha namni tokko YouTube channel na jala cufame email na jala jijjiirame akkasumas password Instagram na jala bade bakka gaafii adda addaa kaa'ee jechuudha garuu formaatti isiniif ta'a jedhee abdii guddaan qaba jechuudha barumsa kun jechuudha maaliif karaa nuti hin beekneen Facebookiin nu hordofaa jira wantuma nuti qafoo kanarratti itti fayyadamnu hunda isaadha isa bira jira jechuudha Facebookiin tokkoon beeka jechuudha application adda addaa nuti itti fayyadamna iccitii adda addaa waliif ergina nama biraatiif ergina karaa hundumayyuu ni to'ata jechuudha application qafoo keenyarratti itti fayyadamnu hunda isaadha tokkoon to'ata jechuudha karaa kanaan garuu karaa salphaatiin ofirraa cufuu dandeessan jechuudha karma kanaan kara barumsatti hin darbuun dura warra haaraan gama channel kanaa dhuftan bagana gaan dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa barumsa adda addaa irraa baratan jedhee abdii guddaa qaba jechuudha akkasumas dubbii isinitti hin baay'isu kara barumsatti ceena jechuudha Facebook affiliate keessa galle jechuudha isin karaa barbaadaniin keessa galuu dandeessin jechuudha affiliate keessa galla yeroo keessa galle akkatti nu dhufe jechuudha egaa akkatti nu dhufe booda sarara ishii gubbaa kana jechuudha sarara gubbaa isii sadeen gubbaarra jirtu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha yeroo gadi qabna akkatti nu dhufe jechuudha isiniif gala jedhee abdii guddaan qaba suutaan isinitti agarsiisa jechuudha setting isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha setting isheetu kanarratti yeroo tokkoof suuta gadi qaba jechuudha suuta isinitti agarsiisa waan ta'eef jechuudha yeroon gadi qabe akkatti naa dhufe jechuudha egaa akkatti naa dhufe booda jechuudha akkatti irra ol oofe jechuudha iddoo kanatti jechuudha argaa jirtan jedhee abdii guddaa qaba jechuudha of Facebook activity kan jedhu kana jechuudha of Facebook activity kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha yeroo gadi qabe akkatti naa dhufe jechuudha egaa akkatti naa dhufe booda amma isin iddoo kanatti jechuudha ani kiyya wantaan cufee jiruuf jechuudha amma bane isinitti agarsiisuudhaaf kan hin bane malee iddoo kanatti jechuudha applicationii isin qafoo irratti itti fayyadamtan hunda isaadhaa tokkoon tarreessee isinii fide jechuudha asitti yeroo tokko yeroo gadi qabdan password isin gaafata password eegatti guutan booda qafoo keessan irratti applicationii isin itti fayyadamtan hunduma isaadhaa asitti tarreessee isinii fide jechuudha karaa kana inni hunduma isaadhaa to'ataa jira jechuudha karaa kanaan garuu ofirraa balleessuudhaaf jechuudha amma iddoo kanatti jechuudha isa jalqaba isa applicationii isin amma applicationii wanta asitti isiniif tarraa'ee dhufuuf applicationii kana balleessuudhaaf yookaan gaalaarii haa ta'u YouTube haa ta'u TikTok haa ta'u Instagram WhatsApp hundumayyuu qafarra wanta itti fayyadamtan asitti isin tarreessee fida iddoo kanatti jechuudha karaa kanaan garuu isa sirriitti tarraa'ee applicationoota asitti tarraa'ee kana balleessuudhaaf clear history isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha isa asirra jiru kana amma kiyya wanta hin qabneef jechuudha yeroo cufee wanta jiruuf hin fidu jechuudha an kiyya cufaa jiruuf waan ta'eef jechuudha keessan garuu asitti tarreessee isinii fide jechuudha waan ta'eef isin jalqaba irratti clear history kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi qabdan jechuudha yeroo gadi qabdan akkatti isinii dhufe jechuudha egaa akkatti isinii dhufe booda asitti illee clear history kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi qabdan jechuudha asitti jechuudha isinitti mul'ata jedhee abdii qaba gadi qabdan jechuudha amma badee jira jechuudha amma isin yeroo akkas gootan badee jira jechuudha wanta kiyya hin qabneef wanta kiyya cufaa jiruuf hin qabne jechuudha sila amma jalqaba isinitti agarsiisa jechuudha sila asitti applicationoota fidee jiraate isinitti agarsiisa wanta cufaa ta'eef naaf hin fenne jechuudha kiyya ooftee jira waan ta'eef jechuudha amma karaa kanaan amma clear history eega gootan booda jechuudha eega clear history gootan booda garuu isin hordofuu hin dhiisu jechuudha wanta of gootanii jira jechuudha wanti of gootan kun maal yoo jettan jechuudha amma asitti manage your of Facebook activity kan jedhu kana gadi qaba jechuudha yoo keessan isin hin finne jechuudha asitti more option kan jettu kana gadi qabdan jechuudha yoo manage your of Facebook activity kan jedhu kana yoo isin hin finne yoo ta'e more option isheetu kana gadi qabdanii sanbooda isiniif fide jechuudha manage your of Facebook activity kan jedhu isiniif fide jechuudha more option kan jettu eega gadi qabdan booda ana kiyya wanta asitti naa fide jiruuf jechuudha
isarratti gadi qaba jechuudha. Amma maali paaswordii isin gaafate jechuudha. Paaswordii na gaafate kana hunduma paaswordii Facebook koodhaa na gaafate jechuudha. Amma isinilleen isin gaafate jechuudha. Itti keessa eega Facebook paaswordii itti galchitan booda appilikeeshinoonni akka jirutti isin asitti tarraa'ee yoo jiraate ni badaa jechuudha. Karaa kanaan balleessuu dandeessan jechuudha. Amma garuu wanta kiyya cufaa jiruuf jechuudha. Karaa sanillee kiriiristirii wanta godheef wanta hin jirre jechuudha. As keessa isin keessa galtanii paaswordii Facebook keessan itti galchitanii cheekii godhuu dandeessan yoo barbaadan jechuudha. Amma ani jechuudha more option isheetu kana gadi qabee ofirraa off godha jechuudha. Karaa kanaan amma manage iddoo kanatti jechuudha. Manage factory activity isheetu kana jechuudha. Ishii sadaffara jirtu jechuudha. Manage factory activity isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha. Off gochuudhaaf jechuudha. Iddoo kanatti gadi qabe jechuudha. Amma gadi qabe booda akkatti naaf fide jechuudha. Egaa akkatti naaf fide booda asitti jechuudha. Asitti illee akkuma reefu jechuudha. Manage factory activity jettu kana jechuudha. Dhumarra jechuudha. Dhifama. Iddoo dhumaa kanarra jechuudha. Isinitti mul'ate abdii qaba jechuudha. Asitti kun ola iddoo kanatti manage factory activity isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha. Egaa gadi qabe booda akkatti naa dhufe jechuudha. Egaa akkatti naa dhufe booda asitti akkuma argaa jettan jechuudha. Amma isinitti banaadha amma kun jechuudha. Isinitti agarsiisuun bana jechuudha reefu. Duraan garuu ofirraa cufee hin jira jechuudha. Amma iddoo kanatti akkatti banaa jira keessan jechuudha. Akka amma kiyya banaa jiru kanatti keessanillee banaa jira waan ta'eef karaa kanaan off gochuu qabdan jechuudha. Amma iddoo sanirratti gadi qabdanii qoy duubatti deebi'ee isin agarsiisa. Amma iddoo kanarratti gadi qabdan jechuudha. Factory Facebook activity kan jedhu kana jechuudha. Factory of Facebook activity kan jedhu kan irratti yeroo tokkoof yeroo gadi qabdan egaa gadi qabdan booda akkatti naa dhufe jechuudha. Egaa akkatti naa dhufe booda turn off kan jedhu kana gadi qabdan jechuudha. Turn off kan jedhu kana yeroo gadi qabdan booda akkatti fide jechuudha. Bakka amma cufee hin jiru jechuudha ofirraa. Amma egaa akkatti ofirraa cuftan booda san booda keessa galtanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Appilikeeshinii akkuma kiyya reefu naaf hin finne sanitti keessanillee isin hin fidu jechuudha. Feesbuukiin kana booda isin to'achuu hin danda'u jechuudha. Karaa kanaan ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Wanta baay'ee nama baay'ee rakkataa jira jechuudha karaa kanaan jechuudha. Maaliif karaa nuti hin beekneen namni adda addaa namni jechuun namni hundi ta'uu baatullee namni muraasni hanga ta'e feesbuukii qafoo keenya irratti mobile banking paaswordii adda addaa itti fayyadamnu jechuudha. Paaswordii adda addaa kan itti fayyadamnu wanta nuti paaswordiin cufamu hundumayyuu tokko tokkoon to'ata waan ta'eef jechuudha. Akka barbaadetti nama biraatiif nama adda addaa dabarsee kennuu danda'a jechuudha. Karaa kanaan garuu yoo ofirraa cuftan eenyumayyuu paaswordii keessanis jijjiiruu hin danda'u. Paaswordii adda addaa waan ta'eef iccitii qafoo keessan irra jirus eenyumayyuu beekuu hin danda'u waan ta'eef karaa kanaan ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Galatooma. Like share waliif gochuu hin dagatinaa yoo isinitti tole viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. Bye bye.